kana wallahi by the way nikaa erga godhanni ture jira jechuun gaafa inni biyya deeme san nikaa godhame sinigale biyya warra kiyya bira dhaqee nikaa godhe san booda nuti akka miidiyaa irra ba'uu hin barbaanne ture sinigale because nuti isinaa yoo yaadattan ibsaanu ijoollee waliin ijoollee akka mushirratti uffata addaa uffatee hin dhayne jechuudha. Saayibboota isaati wajjin suufa wal fakkaatu uffate. Maaliif yoo akka tasaan viidiyoon illee baate miizee namaatti takiin sargii namaa dhaqee akka jennuuf jechuudha. Anna wallahi minishaa hunda dhaabni sinigalee nikaan kiyya akka sargiitti godhame arkitanii jirtanii nikaan fakkaatu sargii fakkaata. Nikaadha by the way sargiin ganaadha isinigalee sargiin ganaadha sun nikaadha isinigalee. Amma minishaa hunda dhaabnee poolisii hunda finne akka namni viidiyoo waraabneef jechuudha. Amma kana yuutuubar irra isin dubbanna amma asirratti dubbanna. Wanta Oromoon nu goote sammooda. Viidiyoon numa baate gaa kaade yoo arkitanii dhuftanii wardaan hundi mana banattee gisa taphattu. Ani binuti mucaan lakki sargii namaa dhaqee jeetiin namni meeqise naqab sargii namaa dhaqee quban qabu. Ininis quban qabu. Waamee gabar kaadnee maaliif isin galee nuti waan arrabsamnee jirru waamee jedhamnee jirruuf akkanumatti osoo nuti poostii walii wax akka jiru barbaanne isin galee. Waa hundaafuu mana isa waliin taa'eenyiiri isiniif nashii waan taane minishaa guutuu dhaabnee bar viidiyoon ni jira bar. Poolisii hunda maallaqaan finnee dhaabnee achirratti. Maashaallah. Garuu viidiyoon baatee. Baatee bar nuti tutu kaadee malee baatee jirti mi guys saaka midani baatee guyyuma baatee sanu nuti gaddisne aslan namaa wal khaannaa barmaa kiif ibsichaan waliin fuudhanii walis hin fuunee nu jiran ni khaanna fuudhan sargii isaaniiti beekan nu dhossan malee jennee irras guddaan ni saddayne namni seeneetuma akkana godhanii beektaa tokko ol seeneetuma yaa maakiinaan jee bar sargii tantee ni deene jennee saannu kuttee bar baddeessaa jirra jee gisee asirran na'u uummanni hooblee nagabeeti laayifii kana udhee ol darbeeti hooblee deebee sammuu mucaa uummanni iccitiin baate mucaa suute yeetuma gabbuuse jechuudha. Wallahi waa isii maqaa keetiin isin waliin fuutanii fi wal fuudhan irratti qabdii qabsiisee ture. Namni kunis naa kenne namni kunis na dhoorgate guyyaa ibsichaan nas dhufe guyyaa idaa sanii wanni guddaan isin wal arguudha. Ani wallahi gammachuu keessa miciyyoo namatti teessu uleedhaan tumee jee iyyee jechuun wallahi innan gammadu hedduu takkan gammadee waan akkanitti si jaaladhu akkanitti si lamaan walitti wal madditti argu kiyya jaaladhu. Takkaa gammachuu akkasiin agarree hedduun gammade wallahi maakiitiyya bareeddu hedduun si jaaladha. Akkas inshallah aruuza keetillee egaa guyyaa gootu nu afeere ayyaa kaayiroo keessa jirra waan ta'eef. Ganaa aruuzni ammaa miti aruuzni baay'ee takka keessatti qopheeffamu hin jiru waan maqaa qabu godhu waan barbaannuuf obsa aruuza amma hin jirjirina because maatiin kiyyalleen akkas dhufu waan barbaaduuf. Kanaafuu aruuzni amma godhama jettanii warri yaadaa jirtan amma miti aruuzni inni tura xiqqishoo jechuudha. Namni baay'ee takka keessatti aruuza akkasitti godhamuu danda'u waan ta'eef yeroo aruuzni hin goona obsa maaliif laazima hin goona jechuudha aruuza. Ashmoo axxaxxanis hayyee bareeddu teenya huma waa takkiisu maatii nutti gaffiddetti nuti sirraa qeeballaa ammoo guyyaa san yaamicha warra kaayiroo keessaa nu nambisii wajji jirra waan ta'eef. Aara nam takka wallaa Oromoo takka Oromoon kan taasiitii miti biyya birarraa illee dhufti. Takka nafta. Inshaallah. Wallahi umrii nuuf dheeradhaadha. Yoomiyyuu nu jiraadhu gammadii. Inshaallah siifi gaddi waliin argin hedduu si jaalanna waan ta'eef. Galatoomii bareedduu shukran. Nama si jibbu caalaa ha si jaalatu turre guddaadha. Shukran galatooma. Hedduu takka nuuf galatoomii atillee ni hayyee bareedduu xiyyeeffataa jee nu jiraadhu. Chaarjarri kiyya cufataa jira guys.
እና ዋይ ሳንረቲ ነምን ዩቱበ ኑ ደለጋ ወር ጀተለቆም ስተከቱቃ እስኒ ያኑስ ሲ ያደና ዮድ ኡኑስ ሲ ያደና ጊዝሞ ሁንዳው ሲ ያደና ሰሙ ኬሰኑ ጅርተን ቃማ ኬሰኑ ጅርተን ሄዱ 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 ነው ገለቶማ በቃ ሁንዲ ኬሰኑ ያ አከሱማ ወሮኒ ሙቀይጣሊስ ኑጀለ ዲምተኒ ነው አረብስተኒስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኦኬ ኦሶ ይስኒስ ንስ ነው አረብስኒ ኦሶ ይስኑ ቀይኔ ብሬዳሚቲ በቀኑ ቀይጠን በቀኑ አረብስተን አን ባይዘው ነምን ነው አረብሱ ዱራን ተከኒና አራቱረ ዱ ዱ ዱ ዱ የነምን ነቄቁ ኒን አራቱረ አመገሩ ቄቂን ሲነማቲፍ አረብኒ ነማ ሲጀቤስ ወላሂ አንፋን አከ አረብኒ ኬሰን ቃመናቴ ጅረቹ ጋፋይ ሲናረብስተን በቃ አስጡንቻ ከነከነን ባሰ ሲኒግሪ ምናምን አላ ጡንቻ ፋን ባሰ ጋፋ ሲኒ ወንቲ ጀተን ጀቹ ሶ ኢቲፉፋ ሂዳቢና ጀባዳ ሲኒ ጀቹ ወርባድ ኦኬ እነቲ ብሬዳ ነምኒ ወአረብሰሙ ትብሬዱ ማኪ ቆፍ ባይዘዊ ጋፋ ነምነ አረብሰም ሪስኪ እንዳነ በናበ ነማዮ ጋይስ ዱጓ አረብ ጋፋ ሲን ጠቅጠቅና አጎ አስራ ገባተን ወይ በቃ ሁሉ ነገር ፍራሽ በመሬት ሲታማል nama tokko namni tokko gaafa sitti ka'e rabbiin asiisii bana jechuu riskii bareedaadha itti fufaa jechuu barbaadeeti ishee pliis itti fufaa nun dhiisin abadan nu dhiisuu hin qabdan dhugaa kiyyaa bar jireenya keessan nama isin mormu jibbuu qabdan yoo namni isin mormini hin hojjettani bar yoo isin hin qeene hin hojjettan namni isin mormu jiraatu qaba jireenya keessatti yookiin nama du'e taatan jechuu nama osuma lubbuun jiru du'e tokko taatan namni nama jechuun bakka nama qeequ yoo qabaate sareesitu yoo qabaate በጣም ጥሩ ነው ቴንክ ዩ ሶ ማች ወይ ነው jirtaati yaa rabbii kiyyaati na qarqaari ማቴ naam ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ልቦት ያባጋ ገመደ ወሊን ቡላ ወሊን ወራ ኢልማን በበሬዳ አርገዳ ኢጃምቱ ረቢን ኢስንራ ሀቀቡ ኢስንራ ፈከኝ ፉረና አከነምኒ ወልጃለተ ወላርገቹ ደንደወሽ ጀጀባዳ እሺ ብሬዱ namni nama arrabseefi waa namarraa hirdhisu amshiroo maarrallaalin nama beekaa hima arrabsanii silmalle naara rakkoon hin jiru ani arrabni ana faaraa miti bar waa hedduun anjaanii amma booda jaanillee irran kaayannan anzanaa fitaa jechaa jira abbaa jaarsa kiyya jechuun moo jaarsa kiyya yoo jettu bariin bareeddaa isu jammar wallaahi baay'ee bareeddaa ni na kofarchiise itti barta inshallah እና ከሰኒ ኢንሻአላህ ጀባዶ በቃና ገለቶማ nama kofarchiisa እሺ shukran habiibti firii ibsishaa jechaa jirtanii hin jiru ibsishaan dhiifamaa kee maatii qaanii congratulations bareedduu umrii dheeraa wajjin sinaa tursiisu. shukran habiibti numa jirtaa akkam Jira akkam guyyaarraa osoo hin laalle na oolu akkam. oh thank you wallahi amma isin jalaa badee bar xiqqoomi Nama hin banne wallaahi. Siif oguu jaarsa kee wallaahi irratti viidiyoo wajjin isin argu akkatti nama gammachiisu. Hedduu bisoora irraa bareeddan. amiin 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 wallahi galatooma hundi keessanuu Bakka jiraatte jahamtu sirraa haa qabu. amiin amiin qoy isinin galchaa an komanti takka takkaan nu kofalchiisa warra balkaaba gaaffii nama gaafachuun qabne faa nama gaafattan gaa'is maal jechuu George Ifa shukran ibsishaan hin jira isin hin jee barqaa is naga qabaa hin jiran wallahi fayyee qaba
seentanii dubbadhaa neetworkiin keessan hin jiru. Assalamualaikum Akisha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. My sister, congratulations. If you shall with Manu, Bagamadan, Nule, Bayataka Manager. Shukran wallahi galatoma. Sati Lamata Chisa, Satita, Muri, Dera, Dari, Veladas Ninjana. Amin, amin, amin. I'm going to what is your letting Jarava. Amin. Galatoma. If I got a sister. Ash. Thank you, mommy. Doctor, Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة Akkitanii afeerraa abbaan kiyyaaf godhe akkitanii dubartiin aadaa Arsii keessatti dubartiin bindilibsiin uffattu garuu ani uffadheen jira jechuudha. Akkasi. Naa asumaanuu hedduu galatoomii dooktar jechuun nama anaaf jabaadha. Nama ija kiyya kana argitanii ija gurraattii kana anaaf jechuu ija gurraattii kana wallaahi laazim bataam itti kabaja guddaa isiniif qabna. Isin jechuun nuuf nama guddaadha. Nama biraatiif ta'uu baasuu dandeessanii garuu anaaf nama guddaadha. Nama hedduu kabajuuf jaaladhudha. Dhugaa rabbii umrii kee rabbi si haa dheeressu yaada muraada kee rabbi siif haa guutu rabbi biyya kanaa si baasee arguun barbaada. Naaf jiraadhu jechuun barbaada. Thank you. Atilleen haati manaa keetilleen hundi keessan nu galatuma. السلام عليكم مايكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك بقى جمدي هرا بلا عمري دير وجهي آمين منا thank you. عمري ربي سنا ديريسو إن شاء الله همتو يسن الرهق أبو آمين والله إن شاء الله ربي وجهي سنا ترس آمين. إيش منى دبستك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالا متاني سدو بسارة منى فماني هذا دو جمني والله دو حالة ملي جمني بايسي جمني جرا مبروك حبيبتي إن شاء الله جامو عمري نيرة ربي وجنسي أكاو جام تربي سين راح أبو وان كيريك أبو ربي سين أوفقو كم وجين جمدو أما عمرين كي جروتي كوجين جمدو حاسد ربي سين راك أبو حاسد إن شاء الله والله جمعنا في جمس أتوين تجيسو إن شاء الله نما جبادا كسمين اللين nama dubbii namaa dhagahu miti nama yeroo hunda waliin wallahi laazim saamuma ifiitiin deemu rabbi sin taasisu hunda keessan wallahi haala malee gammadan itti guyyas munaan innaa gammachuu nadi yani soba da je naati barri bante deebistee cuftu annani wallahi bakka akka nuti feerumnetti baay'ee takka gammane bakka hedduu takka dasnu jee nam meeqa guutuu ijoollee hedduu meeqa guutuutu yoo ibsi shaafii maayikii wal fuudhan jee maal jee ture nuti bakka gizee san hundarra dabarree kana agarree haala malee takka dasnu jeeti gammannee jechuudha wallahi gammachuun tantee kan keenya qooda fudhannee jirraa nuti illee jenna. Dabalataan immoo dubartoonni biyya Arabaa jirtan akka makishaatti dhiira kaffashiisa damaana keessan wallahi nu boosii qiimaa keessan bara akkasiin dubartoota dhiira laffaasisanii biyyatti gashanii beeksisa biratti erganii kabajaadhaan waan kaffalamu muluu kaffalee ilmi namaa tokko akkasiin yoo heerume kabajaansa dhiirumtillee bor nama kabaja sinii galee miti dhiirumtillee bor waaw akkanatti itti laffa'een hamma kan sababa ishiitti birrii hamma kana baaseen dadhabbina hammi kun narra gahee
jedheetu si kabaja bor zim jedhee si fuudha yoo se'e garuu zim jedhee mana madhiisa dhiirri inna addamaana keessan akkastiin kaffashiisaa maayikiin toomatti baasanii hundee shagguxi sabakaan si qabaa jira akkasii maayikii keenya baay'ee takka si jaalanna baay'ee takka si kabanya shabakaan isiitu qabee jira nu fakkaata galatooma hundi keessan shukran wallahi namni nama jechuun gammachuu namaatti nama gammaduu waan guddaadha hedduu galatooma waan gammaddaniif networking keenya jiraami Habibti dia follow le nuuf deebisi qaba. Haayee taate. Ishi. Inna gaamu waan tokko sagaleen kee nu biraa haa ta'u si bira. Isin biraa malee ana biraa miti. Daataa keenya haa ta'u kee haa ta'u Allahu ala. Keessani. Nu biraati da diimaa ibsaara nu biraa diimaa ibsaara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyuu. Maal akkam? Naga qabdaa bareedduu. Nagaa akkamatiin? Fayyaa wallaahi alhamdulillah. Waasaa bantiiwwan Gammannee jirra koongiraa. Makush jirta? Jira akkam? Nagama sagaleen koo. Nagama. Maashaallah tabaarakirrahmaan baga rabbiin walitti isin fidee baga rabbiin jaalala keessan nama galmaan gaatu isin taasise mabruuk sin jenna wallahi asumatti teenyeetuma waan koonu dhabne barga. Maashaallah tabaarakallah. Galatooma hedduu takka galatooma dhugaa rabbi akkanatti nu gammachuu keessan. Ammallee rabbiin umurii waliin isin haa dheeressu inshallah. Amiin. Salaamti tottani wallahi. Barakatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maakiitoo bareedduu baga gammaddee hedduu sii gammanne gammachuu keessaa gammachuu karaa lamaan nu ta'e iidaa fi gammachuu ta'e hedduu gammanne baga nu gammadde horii bulii lama ta'a ciisaa sadi ta'a haadha. Du'aayin teessan ittuma jirraa rabbiin waliin umrii sinaa dheeressu yeroo gabaabtuu keessatti rabbi walitti sinaa fidu wal biratti bakka takkatti bakka ati yaada muraada kee rabbi siif haa guutu wallaahi hedduun gammade nama hedduun naa dhaadatu ture maakii beeksishaa yoo wal fuudhan jaanii gammachuun tiyya yaanni kiyya sun galma naagee hedduu takkan siif gammadee obboleetti tiyya qaalii hedduun si jaaladha ammallee deebisii nu jiraadhu. Galatooma. Hundi keessanuu galatooma.